Hayyee daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa har'as keessummaa sin beektan keessummaa jabaa qabadhee isinii dhiyaadheen jira. Egaa akkuma mata duree irratti ibsine kaayyoo tarsiimoo tokkummaa fi rakkoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessa jirtu Jaal Karoorsaa Bosonaa wajjiniin ni ilaallaa. Gaawalumaan waliin tura. Jaal Karoorsaa anaa dhufu baga nagaan dhufte. Ayyee jaalchicha ulfaadhuun jedha sagantaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti naafeeruu keetii fi ulfaadhuun jedha. Ergaan kun kutaa lamatti addaan cicciteetti siniif darba. Ayyee ulfaadhu Jaal Karoorsaa egaa daawwattootaa fi hordoftoota miidiyaa walabummaa Oromiyaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa akkuma maqaasaa dhimma walabummaa Oromiyaa irratti rakkoo mooraa qabsoo Oromoo keessa jirtu rakkoo diinni itti haggaammatee fi tarsiimoo dhaabbataadhaa fi haalli qabsoon Oromoo keessatti tarkaanfattu irratti yeroo adda addaatti ogeeyyii beektota hayyoota akkasumas immoo hawaasa Oromoo fi qabsaa'ota qabannee isiniif dhiyaanna. Kunasumaan akkuma jalqabnetti kana dura waliin ilaalaa turre. Egaa Jaal Karoorsaa har'as akkuma armaan dura dhimmoota tokko irratti yaada kallattii adda addaatiin dhimma walabummaa Oromiyaatii fi mooraan qabsoo Oromoo tarsiimoon qabsoo Oromoo tooftaan deemaa jiranii fi maal fakkaata isa jedhu hunduma isaa waliin ilaalaa turre. Har'as gaaffilee muraasa qabadhee irratti akka waliin mari'annuuf asittiin argama. Haa ta'u rakkoon Oromoon maddi rakkoo Oromoo maali? Maaltu Oromootti rakkoo ta'ee qabsoon Oromoo waggoottan dheeraa irraa eegalee agaarraatti galma hin geenye karaarra jira. Qabsoon hin dhaabbanne ittuma jira. Garuu wantoonni argisiifaman galmatti wanti nama geessu wantoonni mul'atan hedduutu jiru. Maddi rakkoo Oromoo maali? Jaal Karoorsaa. Hayyee gaafii bu'uuraatii gaafii qormaata dheeraa barbaachisee fi qormaanni dheeraan irratti godhame gara gaafii kana deebisuutitti osoo hin dhufin waa'ee sagantaa sagalee walabummaa Oromiyaa yookiin miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti marii bal'aa akka geggeessinu atuyyuu akka gaariitti tuyxee jirtaa yeroo adda addaatitti marii walirraa hin cinne akka geggeessinu marii kanarratti kaayoo qabsoo bilisummaa Oromoo xaliilchina qulqulleessina tokkoffaan lammata tarsimoo fi tooftaa mooyataa abuurra sadaffaa firaa fi diina addaan foonee calleessinee hiriirsina afraffaa madaala humnaa durdurra shanaffaa olola dharaa kan golgaa gandummaa fi gantummaan geggeeffamu namoota fi qabsaa'ota Oromoo facaasuu fi dachaa darabummaa faallessu yookiin immoo qabsoo Oromoo irratti duula geggeessuu isa kana saaxilla. Walumaa galatti raagaa walanee falaanfalii rakkoo qabsoo Oromoo laaluuf ilaalla. Kana gaa sagantaan kun fuulduraa duubaan qabxiilee amma kaafne kana irratti xiyyeeffata. Gara gaafii ati na gaafatteetitti gara gaafii maddi rakkoo Oromoo, burqaan rakkoo Oromoo yookiin muummeen rakkoo Oromoo maali? Gaafiin jedhu har'allee bilbiltuudha. Qabsoon Oromoo yoo xiqqaate gara waggoota jaarmaya abaa'oo hogganamu erga eegalee gara waggoota jaarraa walakkaa
achiin durallee qabsoo hedduutu ture waggoota 150 fudhatee jira. Maddi rakkoo Oromoo maali? Muummeen rakkoon Oromoo eessarraa madda ka jedhu gaafii har'allee haarawaa fi bu'urtuu taate murteessituu taate isii kanarraatti yaada tokko yaadni kuni akka haroota ta'uu ni danda'a. Hayyoonni Oromoo wal duraa boodaan dhufan lixiin xalluu ni bal'achuu ni guddisuun ni danda'ama. Rakkoon qabsoo Oromoo, rakkoon qabsoo bilisummaa Oromoo waliigalatti sirna impaayera koloneeffataa Itoophiyaatti irraa madda. Kuni haga sirni koloneeffataan impaayera Itoophiyaa hundeen hin diigamin itti fufaa jechuudha. Yeroo ammaa kana ilaalcha adda addaatu jira. Impaayerri jiru warri jedhanis ni jiru. Impaayerri kun diigamee jira. Impaayerri seenaa ta'ee jira. Keessattuu bara darbuu irraa jalqabee bara wayyaanillee dabalatee impaayerri diigamee jira, caccabee jira. Waa'ee impaayeraa dubbachuun barbaachisaa miti warri jedhanis ni jiru. Garuu kunis burjaajii guddaadha. Impaayera jechuun maal jechuudha? Qabiyyeen isaa maal jechuudha? Maali wanni impaayera jennee waamnu kuni? Yoo qaqqabannee sookoo fi sorboo isaa keessatti yoo qorannu maali? Dhamti isaa ka jedhu, hiikkan isaa ka jedhu akka gaariitti xiinxaluun barbaachisaadha. Sirni koloneeffataan impaayera Itoophiyaa sirna yoo jennu jalqaba Oromiyaa walabaa irratti duulee Oromoo humnaan cabse. Impaayerri yeroo hundumaayyuu weerara inni ittiin beekamu. Lola walirraa hin cinne geggeessudha. Lolli walirraa hin cinne kun har'allee itti fufee jira. Osoo impaayerri diigamee silaa lolli ni dhaabbata ture. Impaayerri har'allee waan lubbuun jiruuf lola labsu malee ummata weerara malee jiraachuu waan hin dandeenyeef impaayerri har'allee lubbuun jira jechuun hin danda'amu. Conquest ka jennuun jechuudha. Itti aansuun Oromiyaa walabaa qabatee irra qubate. Qabachuu fi irra qubachuun garaagarummaa qabu. Occupation. Sirni koloneeffataan jalqaba Oromiyaan walaba turte. Mootummoota birmaduu bilisaa fi walabaa turantu impaayera Afrikaa gaafa Afrikaa irratti turanii jechuudha. Abisiiniyaan saba Abisiiniyaa jedhamuu fi saba Oromiyaa jedhamu, saba Oromoo jedhamu gaafa Afrikaatti irra ture jechuudha. Jarri kun lamaan biyya walabaa qabu, mootummaa birmaduu kophaa isaanii qabu jechuudha. Garuu yeroo adda addaatitti humnoonni Abisiiniyaa gargaarsa koloneeffataa Awurooppaa irraa argatanitti gargaaramanii biyya Oromoo weeraruu jalqabanii jechuudha. Weeraruu qofaa osoo hin ta'in weeraranii irra qubatanii jechuudha. Occupation. Ka sadaffaa ka impaayerri ittiin beekamu sirna ijaaree sirna diiguudha. Sirna gadaa buulessa indigenous sirna buulessa yookiin buleessa gaanfa Afrikaa diigee sirna impaayeraa bakka isaa buusee jechuudha. Kuni waan impaayeroonni hundumtuu godhanii jechuudha. Sirna diiganii sirna ofii ijaaruun, sirna man dhalataa yookiin biyya sirna sabaa diiganii sirna isaanii, sirna alagaa, sirna nyaaphaa irratti diriirsudha jechuudha. Ka Oromiyaa irrattis ta'e kanuma. Sirna diiganii sirna ijaaran yoo jennu maal jechuu kenna meeqee ammallee babbaqaysinee haa laallu. Sirna gadaa diiganii jechuu kenna. Sirna gadaa diiganii sirna impaayera Itoophiyaa irratti diriirsanii jechuu kenna. Kuni waan ta'ee jechuudha. Ka seenallee ragaa ba'u, ka seenaan argaa dhageettillee hagar'aatitti mirkaneessuu jechuun ni danda'ama. Jecha biraatiin riippablika gadaa diiganii jechuudha. Riippablika gadaa jiigsanii
bakka riippablika gadaa sirna impaayera cunqursaa fi cubbuu irratti ijaaranii jechuudha. Kana qofatti hin dhaabbanne impaayerri Itoophiyaa wanni Oromoo hin godhin hin jiru. Afaan Oromoo balleesse, aadaa Oromoo balleesse, duudhaa Oromoo balleesse, seenaa Oromoo balleesse, qorqalbii Oromoo balleesse, walumaa galatti sammuu Oromoo gabroomsee Oromoo impaayera beeyladaa impaayeraa ta'e oomishee jechuudha. Oromoo sammuun isaa gabroomtee fi maal jedhaan kana beeyladaa impaayeraa jechuun hin danda'ama. Beeyladaa ka jennuun afaan Oromoo keessatti wanni akka harree, wanni akka fardaa, wanni akka gaalaa, wanni akka gaangee fe'aadha jechuudha. Beeyladaan ka jennuun kun yookiin Oromoon gama tokkoon inuu karaabicha jedhaan. Karaabichi jecha biraatiin horii gaala jechuu fa'aa ta'a, korma loonii jechuu fa'aa ta'a, garuu sanirra darbee mee waqarii haa fudhannu. Waqarii ka jedhu Oromoon farda fe'a, harree qofatti hin fe'atu. Bineensi kun bineensa bareedaadha, bineensa fayyaalessa. Garuu duyda isaa yookiin leenjisanii akka barbaadan sanitti itti fe'atanii jechuudha. Waqariin duri wayita ijoollummaa yoo gabayaa tokko geessuuf midhaan gabayaa geessuuf barbaadame waqarii kireeffatanii jechuudha. Waqariin kuni farda fe'aati. Waqarii gaafa inni du'ellee eegee isaa irraa muranii abbaaf galchan. Kittillee warra impaayera beeyladaa impaayeraa ka jennuun kana mee Goobana Daacee haa fudhannu. Goobana Daacee Minilikii miti inuu gama tokkoon ka Oromiyaa guutuu ergamee Oromoo sanyii duguugee impaayera Itoophiyaa jalatti galche Minilik jechuudha. Minilik qofaa osoo hin ta'in Goobana Daaceeti jechuudha. Hanga har'aatitti Goobanni Daacee bakka itti awwaalan, bakki inni itti awwaalame ka biraa hafee soodduun silaa qondaalota impaayeraatiif dhaabbatuyyuu hin dhaabbanne jechuudha. Wanni jechuu barbaade warri impaayera beeyladaa impaayeraa ta'e kalirraa jalqabee hanga har'aatitti impaayera kana leellisuu fi impaayera kana abjootu, impaayera kanaaf hojjetu akka farda waqariisanii jechuudha. Kuni arrabaa miti, dhugaa hadhooftuu jirtu walitti himuun barbaachisaadha. Ka biraa impaayerri biyya Oromoo fudhatee jechuudha. Biyya Oromoo fudhatee, Oromiyaa fudhatee albuudaa isii, qabeenya isii ka irra jiru, ka dachii keessa jiru, ka duydarratti baattu, ka garaa isiititti baattu, albuudaa isii saamee jechuudha. Kana keessa ilma namaa, ilma Oromoo sammuu isaa gabroomsee, beekumsa isaa fudhatee itti gargaaramee jechuudha. Garbicha godhe, garbicha fe'a. Ka namummaan qabne. Impaayerri Oromoo namummaa irraa mulqe. Sabummaa qofallee miti, namummaa irraa mulqe. Isin namaa miti, isin bineensaa, isin waan akka qurxummiiti, waan akka raachaati, isin biyyan qabdanii, biyya alaatii dhuftanii nu weerartanii, biyyiti keessan Madagaaskaarii yookiin bakka biraatii dhuftanii, biyya jaarraa 16ffaa keessa nu weerartanii, biyya Abisiiniyaa nurraa fudhattanii, biyya Itoophiyaa nurraa fudhattanii, biyyan qabdanii bakka dhuftanitti deebi'an haga har'aatitti kana nuun jedhaa jira. Impaayerri wanni Oromoo hin godhin jira. Cubbuu impaayerri kun, gidiraa impaayerri kun ilma Oromoo hanga har'aatti irratti raawwate tarreessanii fixuun danda'ama. Gaafiin wannumti inni hin godhin jira. Gaafii jedhutti nu deebisaa jechuudha. Walumaa galatti impaayerri kun impaayera gurraachaati. Impaayerri qabiyyeen isaa adii ta'ee, gurraacha ta'ee, boorranjii ta'ee garaagarummaa tokkollee hin qabu. Impaayerri impaayerumaa jechuudha. Qabiyyeen isaa tokkumaa jechuudha. Impaayerri Itoophiyaa kun garuu impaayera
kittillayyoo impaayera maxxanaa yookiin impaayera dooginyoodha. Mislanee impaayera Awurooppaati. Hanga har'aatittuyyuu fakkeenyaa fi biyyoota sadeen gurguddoo koloneeffattoota Afrikaa, koloneeffattoota Awurooppaa ka Afrikaa, Aasiyaa, biyya adda addaa koloneeffatan isaan kanatu impaayera kana ijaaree jechuudha. Ingilizii, Faransaay, Xaaliyaanii ka meeshaan gargaaran, ka yaadaan gargaaran, ka gorsaan gargaaran, ka qorqalbiin gargaaranii ijaaranii yoo inni rukutamummoo irraa ittisanii fi tiiksan koloneeffattoota Awurooppaati. Kanaafuu impaayera maxxanaadha. Garaagarummaan impaayeroota biraa wajjin jiru impaayera gooftaa fi impaayera maxxanaa ta'uu isaanii yoo ta'e malee garaagarummaan gochaa fi yaadaanis impaayeroota gidduu jiru tokkollee akka hin jirre walumaa galatti awwaala Oromoo irratti biyya Oromoo irratti impaayera nyaaphaa, impaayera cubbuu fi impaayera cunqursaa ijaaranii. Impaayerri kuni har'allee ni jira. Har'allee mootummoota wakiila impaayera kanaattu barcuma wal jijjiire malee har'allee impaayerri kun hin diigamne ni jira, garuu diigamaa jira. Haga impaayerri kun diigamutti Oromoon nama ta'uu, saba ta'uu, biyya argachuu akka hin dandeenye kana Oromoon hundumtuu kana akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha jedha Jaalchicha. Ayyee ulfaadhu Jaal Karoorsaa akka gaariitti irraa dubbattee fakkeenyaa fi gaafiidhuma kana keessaa waan tokko kanatti fakkaate akkuma yaadatte itti kennee bira darbuu barbaadu. Warreen impaayera kana waliin dhaabbatanii ilmaan Oromoo duguugaa fi duguugsisaa turan akkuma seenaan dubbatuttis Goobana Daachee nama tokkodha. Waan yaadachiiste. Warreen kan biraatiif fakkeenya warra impaayera kana keessatti yakkoota adda addaa godhan Oromoo irrattis haa ta'u saboota biraa irratti akkasumas immoo duulota adda addaa irratti argaman maqaan isaanii yeroo baay'ee ni waamama, siidaan isaanii ni dhaabbata. Impaayerumti kuniyyuu Goobana Daacheetti waliin galle immoo isaanii siidaa isaa dhaabuun arginu. Yeroo ammaa kana keessa Shimallis Abdiisaa fa'aa gabbaanii yeroo goobanni gootaa jedhan yeroo tokko ni argina. Maalii fi aga har'aatti yaadannoon impaayera kanaa keessatti erga qooda impaayera kanaa keessatti qabaate Goobana Daacheetii fi impaayerri kun maaliif siidaa tokko dhaabanii maaliif maqaasaa tokko sadarkaa addaatti kaasuu dadhabanii alanfataniituma itti fayyadamanii nama gatuudha. Impaayerri kun aadaadhuma impaayera kanaati. Fakkeenyaaf wantoonni amma ta'aa jiran ilmaan Oromoo ajjeefamaa, qalamaa, aangoo jalatti aangoo ittiin argachuudhaaf waanuma Minilik kaleessa godhaa ture. Har'allee namumti akka maqaadhaaf Oromoo maqaa dhaatu tokko dhufee Minilik yeroo faarsaa gara aangootti as bahutu mul'ata. Boru egereen nama kanaa sanuma ta'uudhaaf deema moo akkamitti ilaalama? Warrumti impaayera sanaayyuu haga ammaatti waan yaadannoo nama kanaaf ka'an hin qabanii. Oromoodhumatu madaa inni Oromoo irraan ga'e, dabdee inni Oromoo irraan ga'e, Oromootu maqaasaayyuu dha'ee kakaasaa jira malee akka impaayera sanaatti wanti maqaansaa tokko mul'atu hargamu natti mul'atu anumatti hin argine ta'ee hundumatu immoo akkasii yoo ta'e hin beeku. Maaliif alanfattee nyaattee tuftee gatte impaayerri suni goobanticha Oromoo irratti diinummaa isaa impaayera wajjin raawwate kana? Maal sitti fakkaata? Gabaabsiituma daqiiqaa tokko nuun jedhi isa booda gaafii keenya itti aanu. Achumaan gaafii itti aanuun si gaafadha. Gaafii itti aanu Oromoon waan baay'ee dubbanne waa raammayyuu kaaste hedduu qabda. Oromoon maal dhabe mee har'a? Oromoon maal dhabe maal barbaada mee Oromoon? Achumaan kanas gaafii kana bukkee buufadhuutumatti nuu deemu fayyaa ta'e. Jaalchicha gaafii bareedduu kaafte. Baay'ee gaafii bareedduu deebii barbaachisu hanga har'aatitti impaayerri warruma
farda godhee itti fe'ate nyaata dhumarratti. Impaayera warri ira inuu ka dura nyaatuuf deemu yookiin immoo ka dura nyaatee nu agarsiise seenaa goobana daacee nama tokko warri akka goobanaa hedduutu jiru. Dhaloota dabree fi dhaloota kaleessaa dhaloota har'aa keessallee hedduutu jiru. Kana nama tokko qofaatti quba qabuumi fakkeenyumaaf kaafne malee namoonni akka goobana daacee qofaa isaa hin turre keessattuu kaabaa kibbaa bahaa dhiyaaf namoota isa gargaaruu danda'an yeroo sanitti hiriirfatee ture. Kana yeroo waan hin qabnee fi nama tokko qofaa akka fakkeenyaatitti kaafna. Impaayerri dura dursee wanni argine seenan hadhaawwan kan nu barsiise dura warruma farda ta'ee isaaf fe'ame san nyaata. Mee amma fakkeenyaaf haa fudhannu Abiy Ahmad Minilikii abbaan kiyya Minilikii ani Minilikii Miniliktu hunoo Minilikiin bakka dhaalee holoogiraam illee nutti dubbisee jechuudha. Minilikiin boollaa baasee nutti dubbisiise. Kana caalaa amanamaa impaayera sanii akkaataan inni itti ta'u ka biraa hin jiru jechuudha. Har'a maal jedhanii inni ka 4 kiiloo keessa jiru isuma Oromolleen jedhaniini maqaa balfaa san itti moggaasanii gaallaadha. Wannoo masaraa Minilik abbaa keenya isatu keessa jira. Haga inni achi keessa jirutti biyya hin qabnu kanaafuu nutu dhaaluu qabaa ka jedhu murni faannoo jedhamu kanaaf lolaa jechuudha. Qarayyoonni Abisiiniyaa hundumti isaanii kanaaf ibiddarra jettu jechuudha. Namuma isaan caalaa Itoophiyaaf ta'e namuma isaan caalaa Amaaraa caalu Tigree caalu Itoophiyaa caalu ka isaan caalaa biyya saniif hojjete isa san dhabamsiisuu barbaadu jechuudha. Kuni amala impaayera Itoophiyaati. Oromoo haga fedhe jala gangalatee akka reefu jenne akka farda waqariisan baadhatuufis fe'atamus akka gaangeetitti akka harreetitti fe'amus beeyladaa ta'ee namummaa isaa gad xiqqeessee isaaniif faanshoo ta'us Oromoon jalaa bahuu hin danda'u jechuudha. Hireen Oromoo walqixa amma warra impaayeratti galee fi warra impaayera lolellee tokkumaa jechuudha. Impaayerri akkuma tokkotti ilaala. Kana waan irra amaluma impaayera waan ta'eefi kanaan bira dabraa jechuudha. Kanarraa barachuun baay'ee barbaachisaadha dhiiroo. Har'a Abiy Ahmadiin akka diina tokkoffaatitti ilaaluun isaanii mee qabsaa'otuma kenna ka Itoophiyaa kana suphina jedhanii jireenya isaanii guutuu qabsaawanii fi guutuu jireenya isaanii guutuu dadhaban haa fudhannu baruma isaanaa kana yoo fudhanne Profeesar Mararaa Guddinaa yoo fudhanne Itoophiyaa tanaa in dimokiraatessinaa federaala goonaa ta Oromollee goonaa jedhaa ture jechuudha. Obbo Baqqalaa Garballee akkasumatti mana hidhaaf zabxiyyaa seene jechuudha. Jawaar Muhammadis kanuma godhee jechuudha. Impaayerri jara kanaaf hin ta'in eenyuuf ta'aa dhiiroo. Kana ufaa haa gaafatanii isaanillee nulleen ufaa gaafannu. Wanni kana jedhuuf wanni dabre impaayerri ni jiga malee hin dimokiraatessullee federaalessullee haara'oomsullee suphulleen hin danda'amu. Ka dabre karaa walabummaa irratti haa deebinuu. Waliin haa dhaabbannu ka jedhu dhaamsa kiyya ammumarraa jalqabaa jechuudha. Warra impaayera kanarraa abdiin kutatin yookiin hirmiin baafatin maaloo hirmii baafadhaa yaboo hirmii baafadhaa waliin karaa walabummaa irratti deebinee biyya Oromiyaa walabaa ijaarannaa ka jedhu dhaamsa eega dabarseen booda Oromoon maal dhabee maal barbaada gaafii jedhuttan dhufa gaafii lammataa kana gaafatte. Oromoon wanni inni dhabe wanni haga har'aa barbaadaa turee fi qabsaawaa ture ummata sammuun isaa bilisoomteen biyya walabaa keessatti mootummaa
riippablika akka gadaa dimokiraatawaa ta'e san deebifee ijaarachuudha. Oromoon kanaaf qabsaa'e. Oromoon impaayera sussubbuu fi hin qabsoofne. Impaayera jiraachisuuf hin qabsoofne. Mirga dhala namaa impaayera keessatti soqachuu fi mirga bubuutuu dimokiraasii jedhamtu impaayera keessatti fiduuf Oromoon hin qabsoofne. Handhuurti dubbii tanaa mee gabaabsee yoo maal jechuudha biyya walabaa keessatti ummata sammuun isaa bilisoomteen mootummaa demokraatawaa riippablika Oromiyaa ijaarachuuf Oromoon qabsaa yoo jennu maal jechuudha? Walabummaan kanaaf qabsaa yoo jennu walabummaan takkooyyee sadooyyee jechoota kana akka gaariitti ibsuun barbaada. Takkooyyee lamii lamooyyee sadii sadooyyee jenna yoo dur yoo ijoollummaa yoo taphannu yoo lakkoofnu. Walabummaan takkooyyee sadooyyee kana akka gaarittan ibsa na hordofaa jirtaa jaalchicha akka gaarittan ibsa maal jechuu akka gaarittan si hordofaa jira. Ulfaadhu. Walabummaan yeroo tokko abbaa biyyummaa warra jedhullee jira. Oromoon abbaa biyyummaaf qabsaa'ee ka jedhullee ni jira. Kanallee hin qulqulleessaa deemna. Oromiyaa walabaa ijaarannaa fi abbaa biyyummaa Oromoo deebifna jechuun tokko akkan ta'in. Oromoon abbaa biyyaa ta'ee abbaa mootummaa ta'ullee akka irra jiraatu. Abbaa biyyaa ta'ee garuu abbaa mootummaatiin ta'uun isaa maal jechuu barbaadeeti? Abbaa biyyaa ta'uun qofaani mirgi Oromoo guutuudhaa jechuu kennaa miti. Mirgi Oromoo kan shasharafaminii jedhu namoonni tokko hin shasharafamuu guutuudhaa dhibbaa fi dhibba faa jedhu. Kun jechuun maal jechuudha? Walabummaan biyya laallata. Gara sadooyyee fi takkooyyee jedhutti hin deebi'a. Biyya walabaa ijaarachuu gaafata. Abbaa biyyaa taate garuu biyyiti sun walabaa ta'uuti isirra jiraa ka jedhu. Warri sirna federaalaa leellisullee Oromoon abbaa biyyaa ta'uu qaba. Gaafiin Oromoo gara gaafii abbaa biyyummaa qofatti gad xiqqaachuu qabaa jedhu. Abbaa biyyaa taatee bara abbaa mootummaa yoon ta'in guutuu miti. Kanaafuu mootummaa birmaduu qabaachuu qabda. Biyya walabaa keessatti mootummaa birmaduu qabaachuun murteessaadha. Birmaduu ka jedhu kuni ka garban ta'in jechuudha. Gadaa keessatti gadaa birmajii jedhamutu jira. Gogeessa gadaa keessa birmajii jechuun kan walaboomsu, kan bilisoomsu, kan gabrummaa jalaa baasu jechuudha. Mootummaa birmaduu jechuu yoo jennu mootummaa garbicha fe'aa hin ta'in, mootummaa garbicha nyaaphaa hin ta'in, ka akka farda waqariisan. Amma fakkeenyaaf Oromiyaan kaartaan isiini jira. Warri akka Shimallis Abdiisaa kun faa nagaa Oromiyaa bulchina faa jedhu. Isaan kuni waqariidha jechuun hin danda'ama. Garbicha impaayeraati. Warra impaayerri itti fe'atu sammuu fi dugda isaaniitti illee fe'atu jechuudha. Kanaafuu mootummaa birmaduun biyya walabaa keessatti jiraachuu qaba. Sadaffaa biyya walaboomte keessatti mootummaan birmaduun jiraate ummanni mirga isaatiif falmatuu fi ummanni mirga isaa olaantummaa isaa irree isaatiin beeksifatee walaboome ka sammuu fi qaamni biyyiti isallee walaboomte jiraachuu qabaa jechuudha. Bilisummaan takkooyyee takkittillee sadooyyee sadihillee kun sadeenuu addaan ba'uu hin qabu. Mirgi shasharafamin jechuun dhibbaa fi dhibbatti mirgi Oromoo guutame yoo jennu walabummaan sadooyyee fi walabummaan takkooyyeen deebi'uu qabdi. Biyya qabaattee yoo mootummaan qabaatin.
mootummaa qabaattee yoo bilisummaan qabaatin irdhuudha. Fakkeenyaaf gaafiin Oromoo gaafii abbaa biyyummaati waan jedhullee kaqeeqeef kanaa jechuudha. Ati abbaa biyyaa taate abbaa mootummaa ta'uu necessarily ta'uu hin dandeettu jechuudha. Biyya walabaa qabaattee mootummaan federaala jedhamutu sirratti ajajaa jechuudha. Bara wayyaan illee agarree jechuudha. Ati maqaaf abbaa biyyaati. Oromiyaa harkaa qabda. Oromiyaa caccabsanii humna dhabsiisanii saaman san kan immoo irratti ajaju bara wayyaanee haa fudhannu, bara Abiyyi Ahmad haa fudhannu. Kanaafuu biyya fakkeenya kaartaa qabaattee biyya maqaaf qabaattee abbaa biyyaati siin jedhanii kasirratti ajaju garuu gooftaa biraa yoo ta'e guutuu miti. Kanallee akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha. Ka jedhu gadi jabeessuu barbaada. Walumaa galatti gaa waanni sadeen kun handhuurti qabsoo Oromoo namoonni tokko tokko maaliif sadihii miti takkitti maa bilisummaa yoo jenne hin gayaa jedhu. Bilisummaa yoo jennu ummata bilisa jechuudha. Ummata bilisa qabaattee yoo biyyan qabaatiin yoo mootummaa kee hin qabaatiin bu'aa tokkollee hin qabu jechuudha. Kanaafuu ummata bilisa uumtee ummanni sammuu fi sammuun isaa walaboomte biyya walabaaf qabsaa'ee biyya walabaa san deebisaa jechuudha. Akkuma ummanni Oromoo waggoota 150 kanaaf qabsaa'e ummanni ragaan kana fincilaa fi diddaa gabrummaa ka addaan hin citin kan bara Yohaannis irraa jalqabe Yohaannis mootiin Tigraay Oromoo sanyii dugugee jechuudha. Warri amantii Islaamaa qabuu fi Oromoon biyya hin qabdanii bayaa jedhee biyya hedduun isaanii biyya bayanii jechuudha. Biyya ari'ee jechuudha. Ka hafan immoo humnaan amantii jijjiirsisee jechuudha. Minilik wanni inni godhee lakkaaniin dhumu san irra deebi'uun Oromoon quba qaba. Wallurraa jalqabee hanga Booranaatitti wal duraa boodaan finciloota geggeeffaman san keessatti sanyii duguuggaan calii calanqoo harkaa fi harma muraa walumaa galatti Oromoon tuulamaa yeroo adda addaatitti ka mana wajjiin gubate ka jiraa awwaalan ka harkaa fi miila irraa ciran dhiira kolaa sanilleetu jira. Manduusessan haroo haraamaa bakka jedhamu Arsii keessa dhiira kolaasanii jechuudha. Hagardaatitti haroo san namni hin dhugu illa gataa jechuudha. Harma muraa qofaa miti dhaluu dhiirallee kolaasanii jiran. Qaama dhiirallee kolaasanii jiran. Kana maaliif godhanii ummanni kuni yeroo adda addaatitti ragaan biyya isaa ittisuu fi Oromiyaa walabaa deeffachuuf godhe kalakkaawameen dhumne haga bara addi bilisummaa Oromoo ijaaramerraa jalqabee itti fufee achiin duras waldaa Maccaa fi Tuulamaa qabsoo hidhannoo Baalee fincila Raayyaa fi Aseeboo kun hundumti isaatu Oromoon kan itti dhiiga isaa gabbare lafee isaa itti gabbare Oromiyaa walabaa ittisuuf deeffachuuf. Kanaafuu ragaa qabatamaan kana Oromoon impaayera Itoophiyaa suphuu fi federaalessuuf hin qabsoofne. Gaafiin koottaanullee sana jira jaalkaroorsaa guddoo ulfaadhoo akka gaariitti irraa dubbatte sana waanuma irraa iyyuu gaafadhuun qabu galatoomi. Dhugaa dubbachuudhaa fi Oromoon erga qabsoo eegale bubbuleera waggoottan hedduudha gaaf tokko harka isaa kennee hin teenye. Mee kaayyoon hundee diddaa gabrummaa Oromoo maali yoo jenne Oromoon maalirraa ka'ee diduu jalqabee gaaf kam diddaa isaa eegale Oromoon immoo kan qabsaa'ee fi akkuma jedhamu sana mirga hiree murteeffannaati yookaan immoo Oromoon
federaalizimii Itoophiyaa keessatti dhimma federaalaa ijaaruudhaaf ilmaan Oromoo bara dhufaa darbaa ajjeefamaa jirti. Moo Oromiyaa walabaatiifidha. Kaayyoo dhumti gaafa qabsoo kan eegale haga ammaatti Oromoo keessatti adda bilisummaa Oromootiin dura Jeneraal Waaqoo Guutufaa Baalee keessatti jalqabaniiru. Tarii gaaf sana diddaa lafaatii fi diinan gabbarru jechuudhaa fi lolatanii jedhu inni kan bira. Garuu addumti bilisummaa Oromoo ra'ee galee atillee ilmooma keetii kaatee haga ammaatti ka keessa jirtu kaayyoon hundee diddaa gabrummaa Oromoo maali? Akkuma jedhamu mirga hiree murteeffannaa tooftaa natti fakkaata. Karaa sanatti erga achi ga'uu sana natti fakkaata. Kaayyoon addi bilisummaa Oromoo qabatee deemaa tureef kana. Moo akkuma amma luqaamee tokko lama lamaan gara biyya keessatti galee federaalizimii sayyuu diktaatara jalatti ittumaan jiraachuudhaaf jedhanii boordii filannootti kallattii adda addaatiin isaa ta'uu ol deebi'anii Itoophiyaa guddittii kan akka Buleencoo fa'aa amma Itoophiyaa guddittii jedhanii achi jalatti gorsaa ta'anii jiru. Kanuma moo dhuguma Oromiyaa walabaa sana deebisuudhaaf ijaaruudha. Oromiyaa walabaa deebisuuf ijaaruun immoo akkamittiin ta'uu danda'a? Kaayyoo dhumti hundee diddaa gabrummaa Oromoo maali? Suma jedhu sin gaafachuu barbaadeni. Hayyaata. Hayyee afaan sanii fayyaa argadhu sammuu keetiif fayyaa argadhu jedhaa gaafii baay'ee haga har'aatitti deebii quubsaa hin argatinii fi burjaajii gara garaatii fi dhamaasaa gara garaatiif balbala bante gaafii san akka qulqulleessinu kaafte. Mirga hiree murteeffannaa yookiin mirga hiree murteeffannaa yookiin mirga murteeffachuu mirga ofii murteeffachuu yookiin hiree self determination isa jedhamu sana jechuudha afaan Ingiliziitiin. Mirga ofii murteeffachuu jechuutu irra wayya. Hiree ka jedhu kun hiree wanni jedhu ufumaa itti daballa malee mirga murteeffachuu self determination ka jedhu sun hiikaan yeroo tokko sirna federaalaatii fi yookiin mootuyyuu walabummaa wajjiin wayita wal dha'u arginaa jechuudha. Kuni sadeen wayita wal faallessu argina. Hojiin keenna kana qulqulleessuudha. Qormaata haga ammaa geggeessinee fi mooxannoo haga ammaa qabsoo Oromoo keessatti horanne irraa ka'uudhaan waa sadeen kana addaan baasuu fi qulqulleessuun murteessaa waan ta'eef kanarratti dubbannaa waan gaarii kaafte jechuu barbaadeeti. Mirga hiree murteeffannaa ka jedhu gaggabaabsee homa jajjabduu ijoo furtuu ta'an tokko kaasuu barbaada. Mirga hiree murteeffannaa yoo jennu kaayoo ijaarsa mootummaa gamtoomaniiti. Kaayoo ijaarsa mootummaa gamtoomanii ka mootummaan addunyaa irratti ijaarame kalola addunyaa tokkoffaa fi lammataan booda United Nations System sirni mootummoota gamtoomanii irratti ijaarame self determination saboonni ummatoonni mirga isaanii murteeffachuu danda'u ka jedhu sirna irratti ka hundaa'ee jechuudha. Sirna addunyaati jechuudha. Sirna ijaarsa addunyaati. Kalammata mirgi hiree murteeffannaa ka jedhu kuni gamlama uyyee. Arrab dhanquu qaba matama isa. Hiree murteeffachuu self determination yookiin immoo mirga murteeffachuu ka jedhu kuni arraba lakkuu qaba. Wanni jechuu barbaade in hubatama natti fakkaata. Gama lama kanii kan qabne kan gara natti goraniif gara sitti goran bakkuma to'etti kan gaggaragaran jechuudha. Gama lachuu qaba. Ililila mirga hiree murteeffannaa yoo jedhamu warri Itoophiyaa keessatti illee mirga Oromoo barbaanna jedhu mirga kanatti gargaaramuu danda'a. Warri Oromiyaa walabaa ijaarra jedhus kanatti gargaaramuu danda'a. Lachuu ammata. Uumama isaattu lachuu ammataa jechuudha. Dualist arrab lakkuudha.
yeroo tokko tokko arra lame ka jedhamu sababiin isaa kanaa jechuudha. Fakkeenyaa fi kana gara riferendamiititti yoo jijjiirame ummanni kallattiin bahee riferendamii haa geggeessu yoo jedhame sanduuqa lamatu tolfamaa jechuudha. Sanduuqni tokko Itoophiyaatti makamaa, Itoophiyaa wajjin jiraadhaa ka jedhuu jechuudha. Sanduuqni lammataa biyya walabaa Oromiyaa walabaa barbaadaa ka jedhu jechuudha. Anaa fi ati amma filmaata kanaaf yoo dhiyaanne akka lammii saba Oromootitti yookiin lammii Oromiyaatitti kam keessa keenna? Kanuma keenya ka. Walabummaa keessa keenyaa jechuudha. Amma lamaanuu itti gargaaramuu jechuudha. Riferendam illeen ta'ee mirga murteeffachuunis kana lachittuu sanduuqa lachittuu gargaaramuu jechuudha. Kanaaf arrabdhanquudha. Uumaa isaa kana eegalaalle ejjannoo jaarmaya siyaasaatii miti. Kaayoo jaarmaya siyaasaatii miti mirgi hiree murteeffannaa. Fakkeenyaaf addi bilisummaa Oromoo kaayoon kenna mirga hiree Oromoo murteessuudha yoo ka jedhu taate dogoggora guddaadha. Sagantaan siyaasallee akkasiin jedhu. ABO'n kaayoon Oromoo mirga hiree murteeffannaa Oromoo dhuga oomsuudha yoo ka jedhu taate dogoggora guddaadha, daangaa hin qabne. Kaayoon akka jaarmayaatitti kaayoon siyaasaa ka addi bilisummaa Oromoo sagantaa siyaasaa bara 1976 ragga'e irratti kaa'ee kammoo 2017 irratti ragga'e Oromiyaa irraa sirna koloneeffataa kaafne mootummaa walabaa Oromiyaa ijaarraa ka jedhu. Walabummaadhaa jechuudha ijjannoon dhaabichaa, ijjannoon nama dhuunfaa yookiin Itoophiyummaa faarsa Itoophiyaa jaara, Itoophiyaa suphuudha yookiin mootuyyuu Oromiyaa walabaa ijaaruuf qabsaawaa ka jedhu kuni addaan baasuun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef kana kaafnaa jechuudha. Qabxiin sadaffaa sirna federaalaati. Waa'een federaalaa dhimma Oromoon ilaallatu. Hanga impaayerri hin diigaminitti osoo impaayerri hin diigamin waa'ee sirna federaalaa dubbachuun, waa'ee konfedereeshinii dubbachuun, waa'ee ofiin of bulchiinsaa dubbachuun dogoggora guddaadha, qalaxa. Warra sirna impaayeraa sussuphina jedhutu waa'ee sirna federaalaa kana leellisa yeroo baay'ee kanaan gurra Oromoo duucha. Kanaafuu gaafiin Oromoo ka fincilaa fi diddaan waggoota yoo xiqqaate 150 guutuu irratti geggeeffame Oromoon mana isaa itti gabbare, manni isaa itti diigame, sammuu isaa itti gabbare, lafee fi dhiiga isaa itti dhangalaase waa sadeen guutuu reefu jenne sadooyyee fi takkooyyee jennu san kun wal faanaa argamu Oromiyaa walabaa deeffachuu fi ijaarachuudha. Ayye ulfaadhu jaalkaroorsaa akka gaariitti babbaqsitee akka Oromoodhaaf akka namaaf ifutti nuuf ibsite galatoomi. Kuni deddeebi'ee yeroo adda addaatti saba keenyatti himamuudha qaba, hubachuudha qaba uummanni Oromoo. Namni akkuma hargetti gara ofii barbaadetti gaafa waa barbaadu waa biraasitti faarsa, gaafa bakka sanatti dhiyaate immoo dantaasaa guuttachuudhaaf akka barbaadetti nama oofuun dhaabbachuudha qaba. Galatoomi egaa akkuma sirmaayyuu irraa dubbachuu jirrutti Oromiyaa walabaa deebisuu fi ijaaruu ka jedhu fi akkamittiin Oromiyaa walabaa deebifnee ijaaruu dandeenya ree? Arraboonni dhanquun kunis silaa jiru. Mirga egeree murteeffannaa sirna federaalummaa Oromiyaa walabaa deebisanii ijaaruu kanatu ture. Tarsiimoon qabsoo walabummaa Oromiyaa akkamitti ibsama? Mee wantoonni wallallaaqaan kun silaa jiru
tarsiimoo dhaabbataa isa kam isa akeekaaf kaayyoo jaarmiyaarra kora sabaatiin taa'amee jiru sana yeroo warri waan sanarratti qindeessee hojii sana hojjetee itti buluu didanii fiigan jiru garuu seera dhaabaati. Mee tarsiimoon qabsoo walabummaa Oromiyaa akkamitti ibsama? Akkamitti ibsitu mee? Marii kana karaa yuutuubii walabummaa Oromiyaa, feesbuukii walabummaa Oromiyaa, akkasumas immoo karaa teelegiraamiitii fi karaa tiwutariitiin akka nu hordoftan isin dhaammanna. Laayik, sheer, sabskiraayib godha. Akka isin bira ga'u hiriyoottanii fi firoottan keessaniinis qaqqabsiisa. Ergaan har'a darbite ergaa jajjabduu kana jaalkaroorsaa guddoo ulfaadhu fayyaa ta'i galatoomii. Ergaan kun kutaa lamatti addaan cicciteetti siniif darba. Fayyaataa galatoomaan siniin jedha. Ulfaadhu jaalkaroorsaa fayyaa ta'i.